Viewun kuni view bareedaa yoo ta'e keessumaafuu laayikiin kuni dhibba kan caalu yoo ta'e Galaanaa Garoomsa bilbilee kan interview goonu ta'a. Galaanaa Garoomsa amala keenya chureeko miidhaga kee ilaalli garooma warra keessa. Ashama harka fuunee daawwattoota chaayinaal keenya baga nagaan gara viidiyoo keenyatti dhuftan akkuma baratame viidiyoolee keenyaa fi qophiilee keenyaaf isin affeeraa as geenyeerra. Egaa dhiyeenya darbe akkuma viidiyoo seensa irratti argitan Galaanaa Garoomsaa viidiyoo promooshinii sirba walaagarraa osoo upload hin godhin dura viidiyoo promooshinii tokko hojjedhee sana booda immoo promooshinii booda erga viidiyoon upload ta'e booda immoo reakshinii hojjedhee isiniif qabadhee dhufeera. Yeroo hundattuu akka waadaa keeyyatti isin cinaan jira. Egaa waadaa tokko galeen ture. Viidiyoo promooshinii irratti laayikiin kiyya yoo dhibba tokko ol ta'e Galaanaa Garoomsaa bilbileen isiniif affeeraa jedheen ture. Haa ta'utii garuu waadaa isiniif galee isin biraan hin geenye. Sababa konneekshiniitiin yookaan ammoo natti mijatus dhabees sababa dhuunfaan qaba. Sababa rakkoo saniitiin gara onlaayiniitiin iyyuu gara yuutuubiitiin viidiyoo qabadhee isiniif hin dhufne isinirraa turuun kiyya hin beekamu. Kanaaf na of kolchaa jechaati har'a viidiyoon an isiniif qabadhee dhufe furtuu haala kamiin mala salphaadhaan yoo nu harkaa bade furtuu bantuu yookaan gaanii qabu kana jechuudha. Furtuu isa kan sun ta'e isa gaanii qabu kan haala kamiin mala salphaadhaan bannee fayyadamuu dandeenya seeru mala kan isiniif qabadhee dhufeera. Garuu ammoo asitti miti kan dhaabbatu viidiyoo keenya kana qofa irratti miti kan dhaabbatu har'a irraa eegallee maateriaalii hundayyuu qopheeffannee istiidiyoo mataa keenyaa qabannee chaayinaalii dilshootiif moonataayizdi goonee kaffaltii eegalchiifni sabskraayibii 5,000 geenye irraa guddaa galatooma. Sababa sabskraayibii 5,000 geenyeefis qophii bareedaa isiniif qabadhee dhufaa hamma xumuraatti na faana tura. Malmalisa madga malisa Mana kana badoomaaf itti fayyadamina itti fayyadamaa itti gargaaramaa furtuu yoo kan dagattan taate haala kanaan itti fayyadamuudhaan haala keessa mijeeffadhaa malee mala kana gara badoomatti fayyadamtanii wantoota garagaraatiif nama saaxilinaa jedha. Egaa gamanumaan chaanal keenya subscribe gochuun irraanfatinaa fuula Facebook keenya follow Instagram Telegram
TikTok garuma hundaayyuu chaayinaalii keessan Dilshoo TV'n hin argattu maatii ta'a namoonni maatii hin taane keessummaa sasaatan chaayinaalii keenya subscribe gochuudhaan cinaatti ammoo mallattoo alarmii yoo kan tuqtan ta'e viidiyoon kallattiidhaan kan isin bira ga'uudha. Waan na waliin turtaniif guddaa galatooma.